Abbuka to mirga bagabsa otan lal jarran jarra abba gada ya ba esano mole jago way osodese ati marra lama boolla tokko keessatti yeroo lama hincini naman Harargeen sirnoota nafxanyaa faashistii habashoota guutumarraa ka'ee hanga gara bulchiinsa wayyaaneen kufteettillee harka laatee gabbaree bulee hin beeku. Bara Minilik gara aangootti dhufe naannoo bara 1875 hamma 85tti Egypt meeshaa ammayyaan lafa babal'ifannaaf jecha Harargee weerartee ture. Minilik ammoo bara kana booda ummata meeshaa ammayyaan weerarame kana salphatti gabroonfachuuf fuula isaa gara Harargee garagalfate. Haa ta'u malee gootonni dachee Harargee lafa isaanii magariisa salphaatti laatanii gabroomuun feene. Gootonni kanneen akka Jaarraa Abbaa Gadaa, Bakar Waaree, Elemoo Qilxuu, Ahmad Taqii, Sheek Muhammad Rashid, Muhammad Zaakir Meeraa fi kan kana fakkaatan hedduun dachee Harargee irraa dhalatan biyya isaanii tiikfachuu irratti sirnoota sanarra darbee haga wayyaaneen kufteetittillee kan dhaabbatanii lolaa turan gooticha akka Adam Diimaa loltoota wayyaanee lafa naqe kaasuun ni danda'ama. Gootota armaan olitti maqaa isaanii yaamne keessaa kan har'a irratti xiyyeeffanne waa'ee seenaa goota Jaarraa Abbaa Gadaatti nu faana tura. Jaarraa Abbaa Gadaa lolee nu lolchiise Jaarraa Abbaa Gadaa lolee nu lolchiise hirayyoo dheerateenyaa allaattii marfachiise. Jaarraa Abbaa Gadaa Abbaasaa Ibrahim Hamidii fi haadha isaa Moominaa Eebboo irraa bara 1936 baha Oromiyaa Koonyaa Gaara Mul'ataa ganda Mudiir Gooroo keessatti dhalate. Maqaan dhalootaa Abdul Karim Ibrahim Hamid ture. Haadha warraa Maayiram Jamaal jedhamtu fuudhee ilmaan lama horatee jira. Jaarraa Abbaa Gadaa qabsaa quuqamaa yaadaa xiinxalaa beekaa uummata Oromoo ture. Barnoota isaatti baay'ee nama qaxalee ture. Akkasuma aadaa afaan duudhaa ilmaan Oromoo dagaagsuu keessatti baruma sirna nama nyaataa san sodaa tokko malee adda dureen hirmaachaa ture. Yeroo mana barumsa sadarkaa olaanaa Harar barachaa turetti quuqamni waa'ee aadaa fi afaan Oromoof qabu isa teessisuu dhorge. Yeroo kanatti saboonni biroo qophiilee garaagaraa irratti aadaa fi duudhaa isaanii afaan isaaniin ibsachaa turan. Afaan Oromoon garuu yeericha qophiilee garaagaraatti aadaa fi duudhaa ibsachuu miti dubbachuunuu wal'aansoo guddaadha. Gochaan kun baay'ee waan isa gaddisiiseef Jaarraan Abbaa Gadaa barattoota Oromoo walitti qindeessee waldaa barattoota Oromoo jedhu dhaabe. Waldaan kun jabaatee dhaabbachuun aadaa fi afaan isaanii dagaagsanii yeroo gabaabaa keessatti bara 1953 agarsiisa qopheessuun mana sinimaa Hararitti kitaaba seenaa qabsoo Oromootaa jedhu keessatti ibsamee jira. Boodarra yeroo sirnichi hacuuccaa ilmaan Oromoo itti fufu xiiqiin qabamuun gara qabsootti dabalamuuf murteesse. Qabsaa'ota 12 fudhatee bara 1958 gara Baalee imaluun qabsaa'ota achi jiranitti hoogganummaa Waaqoo guutuutti dabalame. Baaleettis lola irratti hirmaatee milkii guddaa galmeessee jira. Jaarraan Baaleetti lola laga Dharee irratti adeemsifameen gootummaan hirmaatee mirga waan argateef namni wajjin ture hundi jabeennaa fi gootummaa isaa hubatee kabaja guddaa galcheef jedhama. Haga bara 1968 Somaaliyaa fi iddoo waraanaa akka Eelaa Roojii fa'aa irratti of duraa duuba deddeebi'aa hirmaataa ture. Lolli Eelaa Roojii iddoo waraanni mootummaa nafxanyaa qabsaa'ota Oromoo roophilaan boombii tarcaasee waraanaa turedha. Kana malees Jaarraa Abbaa Gadaa guyyaa loltoonni Oromoo Baalee kan akka Waaqoo Guutuu, Waaqoo Luugoo fi Aliyyii Cirriifaan sabboonota Oromoo biroo wajjin meeshaa waraanaa duubatti hafaa Dhoombir jedhamuun xiyyaara mootummaa Haayile Sillaasee samirraa harcaasan suuraa kaasuun hojii gaazexeessummaa dabalataa hojjetee jira. Boodarra mootummaan fincila Baalee to'annaa jala waan oolcheef Jaarraa Abbaa Gadaa gara Somaaliyaa malee meeshaa waraanaa gahaa argachuu fi leenjii loltummaa fudhachuuf bara 1959 sokke. Mootummaan Somaaliyaa duraan qabsaa'ota Baaleef gargaarsa kan godhu bara 1961 irraa kaasee maqaa Somaaleetiin malee maqaa Oromootiin hin qabsaa'inaa jechuun gargaarsa gochuu fi dhaabe. Jaarraa Abbaa Gadaan ammas abdiin kutanne bara 1962 gara Arabaatti sokkuun Yaman kibbaa Eden galanii. Yamanittis qabsaa'ota Oromoo kanneen akka Elemoo Qilxuu, Huseen Suuraa fi kan kana fakkaatan waliin wal arguun waa'ee qabsoo Oromoo mari'atanii dhaaba Oromoof qabsaa'u hundeessuuf walii galanii. Mootummaa Yaman waliinis marii taasisuun mootummaa Yaman gargaarsa akka godhuuf abdii kenneef. Baruma sana keessa gara Iraaq imaluun qaamota mootummaa waliin marii taasisanii. Haaluma kanaan Huseen Suuraa, Jaarraa Abbaa Gadaa, Elemoo Qilxuu fi hooggantoonni biroo Kaayiroo, Baagdaad fi Damaasqoo dhaqan. Mootummaa Iraaqii fi Sooriyaa meeshaa waraanaa kennuufiif kan waadaa seenan yoo ta'u, Filisxeemonni Sooriyaa keessatti loltoota Oromoo leenjisuuf waadaa galanii. Hojii wal fakkaatuuf waxabajjii 3 bara
70 gara biyya Misriis dhaqanii erga qophii barbaachisu hunda xumuranii booda loltoonni 36 biyyatti deebi'anii qabsoo waraanaa kan eegalan leenjii waggaa tokko fudhatanii maqaan loltoota kanaas qeerroo ganamaa jedhamee moggaafame. Hoogganaan garee qeerroo ganamaa Jaarraa Abbaa Gadaa ture. Bara 1962 gara biyyaa deebuuf Somaaliitti yoo bu'an waraanni Somaalee isaan marsee qabe. Mana hidhaa Somaaliyaa Mandheeraa jedhamutti waggaa 5 hidhamuun bara 1967 mana hidhaatii bahan. Akka mana hidhaatii baheenis biyya isaatti deebi'ee qabsaa'uuf murteessee gara biyyaatti deebi'e. Biyya Somaaliyaa irraa hiriyaa isaa bara dheeraa kan ture Mul'is Gadaa wajjin ka'ee ganda Shariif Khalid kibba magaalaa Wadaay bitootessa 14 bara 1976 qubatanii. Gootonnii fi sabboontonni Finfinnee jiraatan labsii dhaaba Oromoo haaraa hundeessuu kan Elemoo Qilxuunfaa bara 1975 Finfinneetti jalqaban xumuruuf gara Finfinnee akka dhufu affeeramanii Finfinnee deemanii. Haa ta'u malee sabboontonni Oromoo dhaaba Maarkisist Leeninist Dargii wajjin dhaabuu irratti waan qabamaniif dhaaba Oromoo hundeessuu kanarratti xiyyeeffachuu waan hin dandeenyeef gara biyyaatti deebi'e. Qawwee muraasaa fi rasaasa Elemoon faanti awwaalan fudhachuun waraana bilisummaa uumee qabsoo itti fufe. Goolii diimaa Dargii namoonni hedduun baqatanis waraana kanatti makamanii. Gootoo walii gamna gameeyyota jarran abbuqatoo mirgaa abbaa qabsaa'otaan lal jarran jarra abbaa gadaa yaaba eessa namoo leenca koo way osoo deessee haati marraa lama harmee marraa lama. Yeroo muraasa booda waldiddaan sababa ifa hin taaneen waraana Jaarraa Abbaa Gadaa fi qabsaa'ota Finfinnee irraa dhufan gidduutti waan uumameef adda ba'anii. Waraanni lamaan adda ba'us lamaanuu maqaa adda bilisummaa Oromoo jedhuun waamama. Bara 1988 akka lakkoofsa Habashaatti Jaarraa Abbaa Gadaa fi hiriyoonni isaa adda Islaamummaa bilisummaa Oromoo AIBO jedhuun moggaasanii. AIBO'n mootummaa ce'umsa Itoophiyaa bara 1983 akka lakkoofsa Habashaa ijaarame keessatti hirmaatee ture. Bara 1984 mootummaa ce'umsaa keessaa boon gara gaarreen Harargeetti deebi'ee qabsoo itti fufe. Bara 1997 maqaa AIBO jedhu gara adda bilisummaa Dimokiraataa Oromootti jijjiiruun qabsoo itti fufanii. Gootichi Oromoo gabrummaa fi cunqursaa dee qabsoo ciccimaa taasisee diinotatti qawwee dhahee gadi teesse. Miidhaa sabasaaf garaansaa roora'ee qabsoo hadhaawaa taasisuuf qofaasaa manaa bahe. Uummata Oromoo bilisa baasanii dirree dimokiraasiin irra imalchiisuuf wabii ta'anii lubbuu fi osoo hin qusatin asiin gahanii. Gootota Oromoo danuu horatee of jala hiriirsuun sabasaaf daaddisee diinasaa sodaa malee dhabamsiise. Dhaaba uummanni Oromoo jalatti hirmaatu hundeessee uummata Oromoof karaa ta'u irra darbee galaa bara baraa ta'ee darbe. Jaarraa Abbaa Gadaa gooticha Oromoo mul'anni isaa fi dubbiin isaa egeree buruufis jiraatu ilmaan gabroonfattootaa gonkumaa walqixxummaatti hin amananii hanga fedhan biyya ormaa kan dimokiraasii keessa jiraatanii barachaa oolanis gaafa Itoophiyaa yaadatanitti jarmiin isaanii itti kaati. Dimokiraasiin kan namni obbulummaa itti wal bulchuudha. Isaaniif garuu dimokiraasiin dhukkuba qoricha hin qabneedha jechuun abjuu keessa bashootaa shiraxaxan irratti argee dubbate. Goota Oromtichaa seenan hin daganne dacheen Harargee biqilchitee Oromootaaf galaalaatte. Jaarraa Abbaa Gadaa Abdul Karim Ibrahim Hamid qabsoo jajjabduu uummata Oromoof galaa danuu taate erga taasisee umrii isaa guutuu Oromoof of kennee erga jiraatee booda bara 2006 biyya baqattummaan jiraachaa ture Yamanitti boqate. Reeffi isaas gara dachee handhuurri isaatii handhuuramte godina Harargee bahaatti deebi'uun magaalaa Watar jedhamutti awwaalame. Qabsaa'onni kufa qabsoon itti fufa jedhama mitiire. Gootichis hirriba dhumaa rafe. Kabajaa fi jaalala qabanii fi oolmaa Jaarraa Abbaa Gadaa nuuf oolee nu keessaa barkamuu hin badu jedhanii uummanni Oromoo siidaa yaadannoo ijaareefii jira. Weellistoonni Oromoo bebbeekamoon kanneen akka Kadiir Martuu faantiin goota kanaaf weellisanii jiru. Qophii taanuun seenaa goota biraa qabannee dhiyaanna hammasitti horaa bulaa deebana. Abbuqatoo mirgaa abbaa qabsaa'otaan lal jarran Jaarraa Abbaa Gadaa yaaba eessa namoo leenca koo way osoo deessee haati marraa lama harmee marraa lama way osoo si deessee haati marraa lama haati yeroo lama. Ijaafachuu seenne qawwee kati qawwee lama sabooti argan lama wanni argan raaj bira argan kun wanni jaheessa qawwee filaash afran tana arganne amallee qawwee bira hedduu kan qawwee gurraatiin biyya izaaban qabdu akkasitti qaasoo jalqabe hoggaa xiqqoo teenyee nu baddannoo dhooynee gaatar kaanfii gurguddoo fudhannee
wanni dammaisaan katabutuun yoo harkaan tuudhasi gubbi jechuun inni amaara irraa dubbatu mucaan suni qoree siyaasaa goonee akkasii facaafnee hanga wallaggaatti waraqaan deemtee ohooyii sana fuunee waraanne jaamiyaa keessa namni irra kaayee caqasee waan ajaa'iba ohooyiin tunnaan coraa nama sossooftii akkasitti gaa haala kanaan nuu jiru dhufan jechuudha isaanii jaarmaya qabnan jennu isaanii ala yaanatu kan ammallee qees guddinaanis jara kana nuu quba qabaadhu sibira hanaa jiraatan isaan ammoo kottaa seenaa gamsisa wallaffe eege singola taata walii idannaan jeen baaruu fa'a nin jeen cal inni seen jeen isin ala baanu fen ala baanu haya ala baatan Sumaaleen karaa tanqattee jirti karaan dabranii hin jiru afadha hanga gaa Sumaaleen tun takkaa cabxee takkaa duuba deemtu jabuutii dhaquun hin dandeessanii asumatti gaa waliin jiraanneet isin geggeessina jechaadhaan osoo jirru nu keessa nama horuu jalqabanii dura dursoo bobbaasaa nama jana horanii bobbaasaan kun akkaadaamii irraa beeka dura nutti dhufee jubaatti amayaa guddoo nu dhufee booda kophaa keetii miti Oromoo biraattis laali walitti daadhaa hottaa jennee isa kana duba deebisnee maqalatti isa kana Tigree keessatti ramadanii achi jalaa baafatee karaa galamsoo kanaan dhufe isa kana gaammaa ajajaa waraanaa goone gaafa san miti waan Oromoo malee rabshaa dabaa fi shira kana mataa keessa hin qabnu dammaisaan horee siyaasaa inni horee waraanaa akkanatti gaa haala kanaan osoo jirru jajjabii qabatan jajjabii kana eenyu itti mata namicha kana gurbaa bobbaataa jedhu kana bira jira jabbatiin kun gaara waan ijjitti gamas garaa raammitiin achi jirti isii sana qabatan isii irraa ijoolleen baafatte lamaan na amma tokkolleen Ameerikaa jedhamu jedhanii namee dubbiin ho'iman waan isaan haase jaaketa wanni kanallee mifinnaa kan gasaasiin seennee fi qawweellee Almaaniyaa irraa dubbiin teessanii yeroo kana isin jaarma tokko hin turre jechuudha. Nuti jaarma iddante guutuu ture jechuudha namuu beeku namni ara namni waan san hin beekne namni Oromoo ka gaafa san nu wajjin ture hundi ala kana ciisa hundi shahiide amma bobbaasan kun Ugaandaa jira jaarmuma irruun qabne bar mataan irratti jaarame isaan miseensa jaarma keessan kanaan ture akka jaarma kophaa sosoomuu akkami isaan duraan akka galaasaa afaan itti himan gola qabna jedhan sababa keefaa finfinnee keessaa gola qabna jedhan takke booda sandaayineeti agarre akka homaan jirre akka caaf malee homaan jirre garee lamata dhufanii dhufnaan nuti gamaa jenneen inni isaanii janti ala deemuu feena kan Abbaa Gadaa bakka ABO yookaan OLF jettu irratti achi dachaana gara biraatiin odeeffannoon jirtu Finfinnee keessatti ijaarame hajuus ni jira Moqdishoodha hajuus ni jira daran adda baasuudhaaf mee murni Finfinneedhaatiif isin jidduu hariiroodhaa fi garaagarummaan jirtu maali hichittiin takka tana taangaarraatti uummata Oromoodhaa biratti deebisaan harkatinni asirratti mee ibsa caalaa naa kan nuti duuba yokkaa warri wagguu jarri Moqdishoo osoni gola qabna jedhan ni gaafa gurbaa tokkootu warra Baaleeti amma bunaa jedhini Hararee Qaraayisa isa naa yaaman bobolata orma kana beeytee niin beeku haya fuudheeti akkasitti wanni illee hin qabnu beeyta kaa bitaa wanni kana maali kaa mataawaqiyaa yookiin eenyummaa kana hin qabnu qulla qaamni keenya gideessan duuba Eertiraa fi Tigree keessatti kanatti gaalolli deemaa jira nama kanallee baabura keessaa akkamitti dabarra jennee osoo yaadnu tokko furannee haaseennu jaaketaa haakii tokko jira sanii miti barneetaa takka kana garagaltu guddoo sana deem boorsaa bitadhee akkasitti gaa jimaa kana qaba haa deema hanga bareetti irra yoo rafan nama haasan jeetiin hoggaa Addis Ababaa ta'e ganama hirribaa ka'ee maaliin ka'aa miti sa'aatiin bune akkasii gaa gurbaan gandi san ga'e mana isaatti bune inni mana wanni keessaa qabu markaatoo keessaa mana qaba achirraa leencoo nan dhufe akkasitti leencoo wajjin mana baaruudha inni jechuudha kun baaruudha inni baaruun nu kana uffatanii maali lama lamaan akkamitti qaabsoon taatii fi waan baabsootu hin beekan amma akka jedhan armi struggle qaabsoo mi'aa hin jalqabamuu jedhama
سبورة جاني وقبل عندي إرتنا لما سديتو مليون سديتو أمارة ودا عند خنا الإنجيل كان فول رأسي جيسي مسماري وقبل كم تنو دلخو مليون سديت جنّا بوسني كم مليون سديت كان هذا بوتو نبي متينجين قد في الرجاء حاسويني مولس خنا قديمو ين أنا عارف جرّت أكون في دم متى ورا قرتي دلقة كفوا بيجان كيسا أوجازن كيسة تونين أبد إجات وان جنتنا مخينا كذا على خنا الأبد هون ونفرد تيبي وما وانا أو أنتنا مخينا قرتي أو أنتنا تنافع هم دكوا بيفتني إجمع غرين نجرو إجمع نما نماش أقصون جرو هم يزون جي كان دي تجمع على خيزا بس من قلتهم قليان أنتنا قريلا لبيك ميادا ولا سدي استابا خيزا من قلتوا خلا بدو بدو من قلتوا أمارة يا جل خير يرنا بيجا أمارة يو أمارة اللي ثوب الطبيعة أمارة عمل لي أمارة والنفد إنسى أمارة حوين أمارة عندنا نسى أمارة وكان جوجا ونتكلم أكن جرتي بلادي كونوا لين جوني جرا ما يندم بسود كون وتك كنجر إيجاتي في سوني مار بلاكالات نملة ونتك كنجر لجرة كتبينه إجافتشو سينه كوي كذا كوي لما سبوتي أركن لما وني أركن راج برا أركن هون وني جريزا كوي خلاص أفرنتنا أركن أمن لقى كوي برا يدوك كني تو كوي براتين بيجي زمان كمدو أكثر تكاسو يلكن هوكا إكوتيني نبدلنو أويني قاتر كم في غرقدو فدني وني دمشان كتبتوني ياركان تو يتسي قبضيه وني أمارة رادوبتو كان سوني خريطي أسابوني أكثر فجأة هنگا واللقاتي ورقان دمتي أوهوي تنفوني ورامني جامعة كيسا نمني رخاية تقاثين وان أجائبا وهين تنان ثورانا مصر الصوفتي أكثر تقا حالا خنان نوجرو وفنجد إساني جارما قبل نجن إساني على يانجو خلي أمالي كيس قدينانيس جارا خنا نوقبا قبار سبيرا ناجراتني إسان أمو خوتا سينا قامت سوى اللفة إيجي تنقل ساعة ولي إدنان جين باروفا ننجين شال ننجين سلسين جين إسين ألا بانو فين ألا بانو فين ألا بانو هذا على بعض الزملاء خراتن كتير جت خران دبراني نجرو أفرد هنگا كزملاء تون تكاد أبتة تكاد يدوز بديهيت جابوتي لا أقول ندن ديسني أسمع تيجاوالين جيران نتي تيجي جيران يجاران وصوجرو نخيس أنا ما هرود الكوني درادو سو وباس أنا ما جنوراني باسم كونه كذامي ربي خدرون نتيجة في جوار أما يبدون في بوجا خب أخيتي متي أورمو بلاتيس لالي ولتي داتا خوتا يعني إذا كان الدوبة دي بيشني مقالتي إذا كان تجري خيلتي لمدني أكيد جلا بافتي خلا قلم سوكان نفسه إذا كان جامات أدي جاورنا كوري وقتاً متي وان أورمو منير أفشا دبا في شرانا متى خيتان قمنو دم يسام خريطي هذا إني خري ورانا أكنت تجا حالا خنان أصوجه جتبي كمثل جتبي خنان يتمثل يلا متشاخلا قربا بابا تاجي خنان دريرة جبلتين تو جارا أني جرتي جمس جارا أني دوا رامتي لأشي جرتي إذا سنة قبض إذا رجل لين بافت جلمان ندوس أما تقول لنا أمريكا جل مكاني نمت دبيرو هي منجي وان زان هذا جاكيتا واني خنا اللي في الناخني رثاثين سين في قوي لي ألمانيا راين دبين تيسني يرو خنا اسم جارما تقوم تور جتشودا نوتي جارما إفتن تقو توتو ريجو نمو بيخدا نمني أرى نمني وان ثاني بين المنجي نمني أرمو أخا فثن نوجين توري هندي على خنا كيسا يا ديما دقي فدو عجيز قراج شكو دقي سفدو